Ayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota teenya qoraan ramoo akkuma ilaalaa jirtan bakki nu rakkisaa ture sun ammoo isa rakkataa jira jechuudha. Inni hojii keenya haala kanaan hojjennee baaneeti kunuun ramoo biyyeedhaan biyya tokkoon selected material gara gaantee waan jedhamu kun itti guutamaa jira. Siinoo waan hin fidanii loodariin immoo akkas sirreessaa jira. Nu egaa as keessa baane jechuudha. Fooqiin haala kanaan ijaaramte warri ogummaa godhachuu barbaadanii ogummaan haala kanaan guutuunee baane kana boodee lafaa walitti jechuudha. Hojjetamu hojii lafaa walii malee hojii lafaa ta'uu hin qabu. Bishaan kun illee amma haaluma kanaan bakka wal selected materialii kana wajjin wal makeetti akkasitti dhumaa jechuudha. Ijoolleen keenya warra akkasitti hojjettoonni keenya darbanii asii hojjetaa jiranii warreen gada lafa keessatti rakkataa turan har'a immoo akkasitti gaha. Haala kanaan hojiirra jiranii jechuudha. Amma nuyi gara maashiniitti naannofnee jirra humna namaarra. Haala kanaan guutamaa jira. Bakka waan hundumtuu sarara jira jechuudha. Akkasuma gochaa bira dabarsina kun akkuma argitanii qodannoon kun maatira lama lafa keessa meetira lama ba'ee guutame jechuudha biyyeedhaan. Selected material jechuudha. Gara gaanteedha. Biyya otoo hin taane kun dhagaaf biyyee wal makaadha. Dhagaaf biyyee wal makaadha. Loodariin kun akkasitti sirreessaa jira. Humna namaatiin baay'ee dadhabsiisaa waan ta'eef hin danda'amne loodariitti sirreessaa jira. Loodariin sirreessa. Kana booddee waan xixiqqoo hojjenna amma sana dadhabne egaa kana booddee akkatti dadhabni keenya irratti adeema jechuudha. Manni kan hojjetamu waanaan lafa keessadha. Lafa keessa hojjetamu xinnoo nama rakkisa. Kunis loodaricha akkasitti gochaa jira. Kun meetira lama lafa keessa asii ol gochaa jira. Waktiin keessa maal jedhama. Kun amma isheen argamaa jirtu kun booddee guutummaa guutuutti hin guutamte jechuudha. Lafa olitti akka jirutti hin guutamte meedaa ta'a jechuudha. Haala salphaatiin sirreessa loodariin. Hojiin kana fakkaatti warri mana akkasii ijaaran attas immoo jiraatan isinii hojjechuuf qophiidha jechuudha. Qophiidha isinii hojjechuuf jechuudha. Maashiniin sadhumaa bishaan ishee dhumaa balleessaa jira jechuudha. Bishaan ishee dhumaa balleessaa jira. Bishaawwan kun amma walumatti makamtee baddeen giraawundi waatarii waan ta'eef gosa konkolaataan selected material jedhanii kun itti buute konkolaatarra. Tagaa attilem. Material kullu waan sun hunduu haala